As imala qabsoo qeerroo irratti waan yaadadhu waan ta'aa ture waan hojjetamaa ture akkasumas bara ce'umsaa keessas waan ta'aa ture kan inni mana hidhaatti barreessin amma qopheessee baase dhaloota kiyyarraa kaasee haalota siyaasaa hawaasummaa dinagdeen an keessatti guddadde ka boodarra ilaalchaan qabaadhe irratti dhiibbaa godhataa turan akkasumas imala barnootaaf Singaapoor irraa kaasee Ameerikaatti biyyoota adda addaatti yeroon barachaa turetti muuxannoowwan sanis keessa deema. Jaansee immoo qabsootti hoggaan seenuu qabsoo nagaa irratti qophii godhamaa ture falmaa biyya alaatti goonaa turre gara jijjiiramaatti haalonni akkamitti akka dhufan kan jiru hedduu isaa diiteel qabatee kan dhiyaate. Waggaa hojjettee bira dabarte booda duuba laaltee madaallii geggeessituu jira. Jiruu siyaasaa kana keessatti aarsaa guddaan kafale. Hojii baay'ee soo hojjedhee milkaa'innas nan qaba. Kana laalee hoggaan madaalu aarsaan kafaleefis waan hin milkaa'ee jiruuf aarsaan sunis garaan hin nyaatu. Kan jedhudha kan biraa immoo hojii hojjechaa ture keessatti namootni aaroo danda'anii gareelee muufatan jiraachuu danda'anii namoota walitti bu'uun jira. Sababni kanaatis qabsoo san bakkaan gahuudhaaf waan ta'eef qabsoo sun immoo boodarra galma waan ga'eef wanni gaabbu hin jiru kan jedhuun kan laalamu. No regrets kan jedhu hin Ciisidhaan baasaa ture, booda harkaan hin barreessaa ture, booda taayip godhame yaadatte akkuma dhidhaadhaa baheen maxxansiisuudhaaf yaadeen ture. Haalli yeroo san tures haalli biyyattii uummanni qalbiidhaan waa dubbisuudhaaf kan mijatu hin turre. Yeroo osuma eeguu asirra geenye amma immoo dirqama kana caalaa tursiisuun hin barbaachisu kan jedhuun nama maxxansiise malee manuma hidhaatti hin fixee. Oromootiin barreeffame sanbooda gana afaan Amaaraatti jijjiirame. Afaan Ingiliziitiinis hiikamee jira garuu gulaalamee yeroodhaan gahuu hin dandeenye. Yeroo amma tokko booda kan afaan Ingiliziis ni ba'a garuu amma kan afaan Amaaraatii fi kan afaan Oromoo lamaanuu qofa. Gartee waggoonni keessa dabarre kun yeroo waa hedduun saffisaan jijjiiramaa turani. Kanaaf waan baay'ee argatu jedhee yaada. Bakka nufi jirurraa ilaalcha kiyyarraa waan inni yeroo san yaadadhurraa waan hin barreessee fi waan hedduu argatu. Kutaa lamatti barreesse waan hanga ammaa keessa dabreeti. Gara fuulduraatti uummanni keenya biyyi keenya maaliif hojjetame rakkoolee hagammaa mudataa turan keessaa bahuu danda'a kan jedhu. Sanis barreesse garuu walirratti kitaabni kun amma gara fuula 500tti dhiyaata kan amma bahe kuni. Kaaniin yoo walirratti dabalame gara 1,000 waan ta'uuf bakka lamatti baafne. Kana amma baasee kan itti aanu immoo bara dhufu bahuu qaba kan jee kan hin mijachuu hin dandeenye. Akkuma agartu haalli biyya rakkisaadha. Kitaaba eebbisuudhaaf dhiisi. Namni hafuuruma baafachuuf haala ulfaataa jira. Kanaaf asitti eebbisuun filatame. Aktuwaali inni dura gara biyya Awurooppaatti eebbisuudhaaf yaadee ture. Garuu hawaasni asii kun asitti eebbisuu qabna jedhanii na gaafannaan hin tole jee asirraa eegalee sammuu Jarmanii biyyoota UK gara Ameerikaatti deemee kan akkuma yaadatte gaaniidhaa bahuun akka duritti barreessuus dubbachuus dhiisee hojii baay'ee lafuma jala hojjechaa ture. Qondaalonni biyya sanii garuu homaa wanti jijjiiramas hin jiru. Kanaaf kana caalaa eeguun homaa wanti fooyyaan guddaan argamuu waan hin dandeenye baafnee hamma tokko uummannis akka irratti dubbatuuf hojii gara fuulduraa hojjechuudhaaf karoorfanneefis uummata wajjinis mari'achuudhaaf diskoors uummata keessatti akka jiraatuuf uummata afoolaatti uummata oral societyidha uummanni keenya kuni. Namni keenya kun mataa mataatti osoo gadi taa'ee mataa ofiitiittuu jireenyi namni keenya keessa dabare mataa mataatiin keessa dabru kitaaba tokko ta'a. Garuu waan hin barreessineef gaafa namni sun lubbuun dabru seenaan inni keessa dabre sunis hojiin inni hojjetame rakkoon inni arge bal'oon inni arge achumaan wajjin awwaalama jechuudha. Kanaaf wanni guddaan ani kitaaba kana barreesseef waan inni keessa dabre yoon lafa kaa'e dhaloonni itti dhufu ilaalcha kiyyarraa waan an keessa dabreerraa waa hubachuudhaan uummata isaatiif nadaran dogongore sirreessa. Hojii gaarii an hojjedheerraa barachaa uummata keenyaaf bu'aan nuti buufni caalaa dachaan buusuudhaaf isa gargaara jedhee waan hin yaadeef kanaafin galmeessuu barbaade. Beekii mana kana hidhaatti yeroon barreessutti yeroo san mana hidhaa san keessaa lubbuun nan bara jedhee yaadaan turre. Kanaaf wanni ani keessa dabree na wajjin awwaalamuun qabu yaada jedhuun barreessee baasaa ture. Boodas kaammas hoggan laalu wanni barraa'e kun uummata bira gahuun dhaloota dhufuuf waa takka guduunfuu ta'a jedhee yaadeetiin